Warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo. Eh, Namni hedduun karaa kamiin yookiin immoo eessan yuutuubii keenya finnee tiktook irra kaa'annaa kan jettan yookiin immoo kan achirra kaa'achuu barbaaddan yoo kan jiraate taate karaa salphaadhaan karaa ittiin tiktookii keessanirra yuutuubii keessan kaa'attan isiniif mul'isa. Nafaana tura. Innis tiktookii keessan ni seentanii namni beeku ni beeka, kan beekne itti fayyadamtu jechuudha. Yoo seentanii jettan tiktookicha keessan bakka kanaan ni dhuftu miiqa jettu tana isii bira ni dhuftanii isii gadhooytanii yoo gadhooytanii jettan yuutuubiin kee asii akka dhufu barbaaddu jechuudha. Akka as dhufu yuutuubiin keessan yoo kan barbaaddan taate bakka tana dhooytan edit profile jettu tana isii tana dhooytanii yoo dhooftanii jettan haala kanaan change photo, change video, name, username, bio, Instagram, YouTube jettee isinii dhufti. Isii kana yuutuubiin keessan akka achirratti isinii mul'atu yoo barbaaddan bakka YouTube ka jettu kana afoo kanatti fakkeenyaaf kiyya Mooyee Gaara Cilaaloo jedha. Bakka san akka Mooyee Gaara Cilaaloo kun dhaqu yoo barbaade bakkattii tana dhaya jechuudha. Isii tana dhaya. An dura irratti hidhe waan ta'eef inlook YouTube jetti ani fakkeenyaaf mee konfarni godhe irraa balleessee jira jechuudha. Amma bakka sanii balleessee jira. Amma akka itti hidhadhu isinitti argisiisa jechuudha. Bakka kana amma yuutuubiin hin jiru. Dura ni jiraanii argitanii turtanii amma hin jiru. Akka isiin bakka tana naa dhuftuuf bakka tana edit profile tayyettu tana dhooytanii edit profile tayyettu dhooytanii akkuma isiniin jedhe change photo, change video, name, username, bio, Instagram, YouTube jetti. Isin bakka tana add YouTube to your profile ka jettu tana isii tana dhooytanii isii dhooytanii yoo jettan ni eeggattu tole ka haala kanaan choose an account to continue to TikTok naan jetti. Mooyee Gaara Cilaaloo akkasumallee use another account jetti ka biraa barbaadamoo kanumallee naan jetti. Kanaaf ani kanuma barbaada waan ta'eef maqaa yuutuubii kiyyallee kanuma sila ta'eef isuma Mooyee Gaara Cilaaloo jedhu kana irratti dhayadha jechuudha. Isuma kana irratti dhayadha. Yoo irratti dhadhee jedhe naa barbaadaa jira. Yoo naa barbaade kunoo haala kanaan naa baase TikTok wants to access your Google account. This will allow TikTok to view your YouTube account naan jetti. Make sure that you trust TikTok naan jetti. Kanniin naan jetti ani allow ka jedhu kana dhaya jechuudha. Allow ka jedhu dhaya jechuudha. Akka isiin achirra naa dhayitu allow ka jedhu tuqee jira. Naa sarchi naaf godha jira. Haala kanaan naa hidhameetiin hin jira jechuudha. Mooyee Gaara Cilaaloo ka jedhu kun achirratti naaf hidhamee jira jechuudha. Akkasumallee Instagram illee achirratti akka isin hidhamu yoo barbaaddan Instagram fakkeenyaaf haa irratti dhayoo Instagram irratti dhayee jira. Instagram illee akka achirratti naa hidhamuuf Instagram kana buufachuu barbaada yaani ani duraan qabu waan ta'eef buusinaan jedha. Kanaaf isa kana buuseet achirratti hidhee isin agarsiisa. Obsaan naaf turtanii aga buusuu obsaan naaf turtu. Tole ka buusutti jira. Full name ka jedhuuf Mooyee Gaara Cilaaloo jedheeni paaswoordii kiyya kaa haa ta'u rakkoon qabu. Paaswoordii haala saniin itti guute yeera dhala guyyaa dhalootaa maal jedha. Keenyaaf Jaanawaarii haa jedhuuni 11 sanillee achuma irratti haa jaaladhu. Ta'ee 13 jedheeni bara dhalootaa mee 19
996 jedhuuni. Eshi next change username sunummaa naanaa ta'u next achirratti fidee kaa'uudhaaf jechuudha. Isallee continue to Facebook or ምናምን naan jettee Skype jedhuuni. Skype እሺ add your profile እሺ Skype jedhuuni. Ayyee kanneen faa filoo godhii maal naan jedha. Mee haa filoo godhu fakkeenya kiristaanoo. Kanneen warra gugurdaan ajajan kanneen filoo godha jechaadha. Connect to maal ka jedhu kanneen filoo godha. Eshi haala saniin filoo godhe. Kanaaf haala saniin bakkattii tanatti naa dhuftee jirti jechuudha. Gabaabumatti anaa yuutuubiin mallattoo yuutuubii bakkattii tanatti naa dhuftee jirti jechuudha. Kanaaf yoo dhaqee daawwachuu namni fedhe daawwachuu barbaade haaluma kanaan dhaqaa. Maqaa nama sanas haala kanaan isinii fida. Subscribe abbaan godhuu barbaade achumaan godhaa. Oromoo waluma gargaaraa. Kiyya kanallee achumaan akka subscribe gootan abdiin qaba. Mu'ee gaara Cilaaloo. Acha booda viidiyoo haala kanaan dhaqaniitti daawwachuu abbaan barbaade akkatti daawwatan jechuudha. Abbaa nama viidiyoo sanii annoo ta'eef jechaadha. Kanaaf baay'ee namatti tola. Barnoota irraa fudhaa isiniin jedha. Galatoomaa isiniin jedha. Naaf jiraadha. Subscribe naaf godhaa.